Addis Ababa nunje chudisi Finfinee jedi of jakalchisi. Makanga na mabota kon mogae hunda sande bisan hamandandae. Finfinee kan gudicha gan fa firika kan Oromoo ta'u addunyaa tu beeka sirni chikaleessa Oromoo darare isa afaan tokko fi alaabaa tokkoon Finfinneetti of ijaare. Oromoo abbaa sirna gadaa keessa irraa buqqise olaantummaa irratti argate. Abbaa biyyaa of fakkeesse iddoo ati haragamu dhaabbatte abboota kootu kotataa ture. Iddoon ati hara warshaa dhaabbatte kan guraaraa lataa ture. Biyya sabdanuu Oromoon yoo ijaaru sirna naftanyaa cabse kan kaleessa saba biroo dararu. Itoophiyaa wineeti isa kamtuu diibame olaantummaa sabdanuutu haranuu fuumame. Sirna nama nyaata sirnicha naftanya deebitee hin argitu gubadu mikkanya. Alaabaan lumutti nati eegaa jirtu daldala keettu deebitee hin argitu. Itoophiyaa wineeti ishee nati feetu kan saba tokko qofa deebitee hin taatu. Si gadi jette akka bambiya si ajajetti jiraata. Bishooftuun bishooftuu jetta makaasaa ganamaatti deebisi hin deebifta. Finfinnee Adaamaa Birbirsa Gooroo Hagamsaa Chaffee Annanii Mujjaa jedhee dhalootatu seenaa iddootti deebisa. Sirni kee kaleessa Gojamii fi Gondorii dhufee Oromoo Finfinnee buqqisee balbalasaa itti cufee. Aduu achi dhuftee abbaa biyyaa dibdee daariitti baastee. Hara maaltu kan kee gonaan sobdee boossee maraattee kan Finfinneetti marsee jiru galaana miti. Egaan daawwattoota keenya sirba artistii keenya jaalatamaa fi beekamaa artistii Yosan Getahun kanatti illee akka bohaartan abdii qabna jecha. Akkasumas illee warroonni artistii Yosan Getahun kana jaalatanii koomentii jalatti lakkoofsa lama barreessuu hin dagatina. Akkasumas illee artistiin keenya kun yeroo dhiyootti sirba yeroo dheeraatti dadhabee fi hedduu kan itti hidhame sirba Jimmaa kan jedhullee baay'ee kan bareeduu fi hedduu kan namatti tolu kilippii fuuliidhaan qabatee YouTube mataa isaatii banatee irratti dhufuuf jedha yoo ta'eef hundumtu keessanuu viidiyoo kana immoo sheer godhan nama hedduu qaqqabsiisa. Artistiin keenya kun sirba isaas haaraa dhufaaru kanatti illee baay'ee kan namoota hedduurraan bukkeedhaan gaatollee kan isa gargaarudha jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya amma xumuraatu waan daawwattaniif galatoomaasin jecha viidiyoo kan biraa amma walitti deemnutti immoo gama kiyyaan nagaatti.